Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. Gaan guyyaarraa deeggarsa isin gootaniif jechaadha. Kana duras illee deeggarsa garaagaraa gochaa fi turree jirra jechaadha. Eenyuuf jechuun keessan hin oolu haadha Najaat yookaan Aziizaaf jechaadha. Najaat jechuun immoo daa'ima waggaa 8 haadha ishee dhukkubsattee lafatti hafte fi obboloota isheen lamaan quxisuu kan jiraachisaa turte jechaadha. Mana isaanii dhufee jira amma deeggarsa isaan duraan gootanii fi alatti ammas deeggarsa biraa fidee dhufee jira waan ta'eef gara keessaa seeneen deeggarsa ergameef ittiin biraasiniin gaa nafaana bu'aasiniin jechuun barbaada. Akkam fayyaadha miti? Ramadaan maal fakkaata? Naju akkam kottu mee as taa'e? Haji jirtaa? Akkam fayyaadha? Egaa shama harka fuunee irra deebi'ee nagaa isin gaafachaa jira. Egaa mana namatti argamu mana maatii Aziizaati. Aziizaa jechuun immoo haadha Najaati. Najaat jechaan immoo ishee kana. Najaat jechuun akkuma viidiyoo garaagaraa irratti kan dura isinitti himaa ture jechaadha. Nama umurii waggaa 8ti. Umurii waggaa 8 kanaan haati ishee kun dhukkubsattee lafatti haftee obboleessi ishee Abdiidhaa fi Hajiin mana keessatti rakkachaa turanii Najaattu jiraachisaa ture. Haala kamiin akka jiraachisaa turte kana duras viidiyoo garaagaraa keessattis yaada isaaniis ni dhageessan ture. Irruma deebi'ee isiniif ibsuudhaaf gaa Najaat erga haati ishee Aziizaan lafatti haftee waan guutuu dhabdee magaalaa keessa naannoftee harka namaa laaltee harka namaa keessaa jechuudha maallaqa amma argatteen alaa biddeeniif shiroo bittee dhuftee haadha isiitiif daa'imman kana jiraachisaati kan isheen turte jechaadha. Egaa kanuma sababiifachuun anis bakkeettis bilbilli ho'inaa bilbilamee akka nama kana ilaalu natti himamee naan dhufee ilaalee deeggarsa isin gootaniin kana dura goonee fi turre arras deeggarsa fidee fi dhufeen jira. Gabaabumaan waa'ee maatii kanaa kana fakkaata. Gara boodaarra immoo yaada isaaniis akkaataa jireenya isaanii akkamitti akka jiran illee irra deebiin gaafadha. Najaat jechuun ishee kanatu maatii kana jiraachisaa ture. Haadha siif obbolaasii lamaan jechaadha. Ganaa umuriin ishee waggaa 8. Yeroo kana yerootiinis mana barnootaa deemtee barattu kan ture garuu carraan jireenyaa yeroo tokko waan nama godhu beekamaadha. Egaa nagaadha miti ati? Akkamii jireenyi? Baroo jirtu? Maaltu sin rakkisaa jira? Maaltu sin rakkisaa jira? Wanti nyaattan wanti sin rakkisaa jiru miti? Deeggarsa isinii gochaa jiru. An hojii si jalqabsiisuu afani gidduu kana hojiin jalqabda. Egaa kuni quraana juuzii tokkoon bite sadan isaaniitii fi kun quraana juuzii tokkooti. Ijoolleen kun amma yeroo kana barnoonni cufamee jira sababa dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 jechaadha. Yoo xiqqaate ammallee ji'a lama guutaa jira erga barnoonni cufamee gara fuulduraatti tarii rabbii haa qabbaneessu dhibeen kun yeroo qabbanaa'ee ka'e gara barnootaatti hin deebine. Hangasitti garuu ijoolleen kun quraanas qara'uu qabu barnootas barachuu waan qabaniif jechaadha. Kun quraana juuzii tokko Najaatiif jechaadha. Kunis quraana juuzii tokko Abdiidhaaf jechaadha. Kunis quraana juuzii tokko Hajiidhaaf jechaadha. Ijoolleen kun sadan quraana kana hin qara'u. Quraanas qara'aa barnoota isaanii akka baratanii fi quraana kana hin jalqabdu jechaadha. Irraa kaatanii shi hin qaraasistaanati. Kanaafuu quraana isaanii hin jalqabu. Amma haati Najaat Aziizaan hin dhukkubsatti mana yaalaa deemtee yaalamuu qabdi waan ta'eef kufaatiidhas miidhama qabdi waan ta'eef dhidhiibbachuudha kan isiin qabda jechaadha. Dhidhiibbattee yeroo sirriitti fooyyooftee dandamattee jettu gara hojiitti kan isiin seenuu qabdu.
anis hojii garaagaraatiin takaalamee gara kana dhufuudhaaf naaf hin mijanne gidduu kana hin beektu isinis quba qabdu namoota garaagaraa gargaaraa turre faxarsiisaa garaagaraa irra turre obboleettii keenya kan daa'ima faana rakkatu tokkoof akka isheen biddeen hojjettee bultuuf illee deeggarsa gochuuf walii gadi fiffiigaa turre kanumaaf hin dudduubatti hafee har'a immoo kunoo haadha najaatiif jechaadha birrii kana fidee dhufeen jira jechaadha. Birrii kana lakkaa'een amaanaa keessan ammanan kennaa qarshiin kun qarshii 24,000 jechaadha. Qarshii 24,000 kana amma kenneefiin deema kenneefii yeroon koo isheen immoo hojiidhaan kan isiin jalqabdu hanga isiin hojiidhaan jalqabdu immoo atattamaan akka isheen buukii banattu jechaadha. Buukii bannee fi buukii akka isheen kaattu haala mijeessinaaf jechaadha. Qarshii kana amma lakkaa'een amaanaa keessan lafti irraa Raamadaana kana keessa immoo amaanaan keessan kabajaan ishee bira gahu nan agarsiisa jechaadha. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii soddomii shan soddomii jaha soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtamii tokko shantamii shan shantamii jaha shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatamii tokko jaatamii lama jaatamii shan torbatamii jaha torbatamii torba torbatamii saddeet torbatamii sagal saddeettamii tokko saddeettamii lama saddeettamii sadii saddeettamii afur saddeettamii shan saddeettamii jaha saddeettamii torba saddeettamii saddeet saddeettamii sagal sagaltamii tokko sagaltamii lama sagaltamii sadii sagaltamii afur sagaltamii shan sagaltamii jaha sagaltamii torba sagaltamii saddeet sagaltamii sagal dhibba qarshii 10,000 jechaadha. Saddeet sagal shantamii shan shantamii jaha shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatamii tokko jaatamii lama jaatamii sadii jaatamii afur jaatamii shan jaatamii jaha jaatamii torba jaatamii saddeet jaatamii sagal torbaatamii tokko torbaatamii lama torbaatamii sadii torbaatamii afur torbaatamii shan torbaatamii jaha torbaatamii torba torbaatamii saddeet sagaltamii sagal dhibba jechaadha. Kun 20,000 jechaadha. Qarshii 20,000 tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal digdamii afur digdamii shan digdamii jaha digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii jaha soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama jechaadha. Walumaa galatti jechaadha qarshiin kuni qarshii 24,000 jechaadha. Qarshiin 24,000 kun jechaadha. Anillee atattamaan ofumaa kooti suuqii banee suuqii keessatti meeshaalee suuqii galcheetanii kanan akkuma isheen dhaqxee hojii hojjetu kanan barbaade. Haa ta'u malee garuu amma yaalamuudha kan isiin qabdu yaalamtee ala kaata ofiisiiti maal akka daldaluu qabdu akka isheen itti yaaddee jalqaba akkaawuntii ishee irra kaattee itti yaaddee akka isheen itti hojjettuufanii qarshiin kun qarshii 24,000 sirriitti kooree akkasiin kana daldaltee ijoollee si bulfattu ni taasisa jechaadha. Tana mana anis akkasiin seeraan hojii keessa galtu nan hordofaan jechaadha. Kunoo amaanaa keessan qarshii 24,000 kunoo ittiin gaheetiin jira jechaadha. Egaa qarshii 24,000 kana akka gootu akkaawuntii banatta akkaawuntii qabda miti rakkoon qabu kunoo amaanaan keessan qaqqabee jira amaanaa keessan kana fudhattee mee maaltu akka isheetti dhaga'ame isinitti himtu mee egaa obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'anii keessattuu shamarran obboloonni koo biyyoota arabaa keessa jiran qabaataniif miti yeroo dhukkubni hammaate kanatti mana namaa keessa gugguufanii uffata namaa miicanii meeshaa namaa miicanii akka namaa haara galfachuutu qaban uumama qaban irraa si gargaaranii bakkoota garaagaraa irraa egaa kan deeggarsi kun walitti si qabame biyya tokko irraa qofa miti meemee obboloota koo kana deeggarsa kana si godhaniif meemee maal jettaan meemee kanan jedhuun jiraan jechuudha rabbiin dhukkuba kana jiraan hin beekin jira rabbiin immoo argabbii duuniyaa akiraa jiraaf kennin jedha sadaqaa guddaatti immoo raamaan jiraaf rabbi jiraaf kennuuf hin jedha bismillahirrahmanirrahim atis godhu amma naa urdoftee na duukaa fi jedhette siifis sadaqaa guddaa jiraammoo fis jechuudha bismillahirrahmanirrahim argabbii duuniyaa akiraa raamaan akka jiraa kennin barbaada rabbi sadaqaa amma danfaa ofirraa akka jallinaa sadaqaan jechuudha raamaan immoo iddee kan bare jechuudha dachaan akka rabbiin immoo jaraa deebisuu rabbiin jaraa kadhadha bismillahi ta'ala bismillahi qowwaan giidoo rabbii jaraa ta'e jechuudha dhukkuba kana jararraa deebisee
gargaarsa raamaan immoo gargaarsa citan qabne duniyaa kiraa rabbiin jara bira dhaabatuun iyyee rabbiin jaraa kan maal afaan malaasa hin qabu waan jarri naa ta'an jechuudha. Ta'ichaati naa taates ta'icha jarri naa ta'es egaa dachaadhaan bismillaahi rahmaani rahiim barakaa ramadaana kanaatiin jechuudha. Dachaadhaan isiniif adeebi'u. Isin yaaddanii walitti raamaan jechuudha. Hiixatee kan hin dhumne kan fudhattanii hin dhumne kan banattanii hin dhumne bismillaahi dachaa raamaan isiniif adeebisu. Giiduu qabu, lukkuu qabu, inni dandeettii qabu. Dandeettii isaatiin ni jiraata jettan amma dandeettii isaa bakka jirtanutti amma nama immoo aara galfatee bakka jirtan bakka waan iyyattanii walitti argattanii akka biyya keessanitti deebitanu rabbiin isiniif adda inshaallah. Aara galfiin rabbiin isiniif kennu rabbaara isin galfachiisu duniyaa kiraa immoo jazaa keessan kana rabbiin isiniif kaffalu kifiyyaa gaa bismillaahi rahmaani rahiim du'aayinaa godhiif bareechi. Ishi meemee gaa kuno amaanaan keessan qaqqabee Aziizaan haati Najaati gaa kuno garaadhaas ni eebbisteetti kana caala immoo rabbi isin haa eebbisu. Meemee Naju meemee maaltu sitti dhaga'ama deeggarsi kun isinii godhamuu isaatti atis karaarraa ol galuu keetti duraan mee rakkoo keessa turtanii amma rakkoo kana keessaa ba'uu keessanii maaltu sitti dhaga'ama? Wanta guddaatu natti dhaga'ama. Mee maal fa'i gammadde mee? Ergaan dhufee ijoolleen deeggarsisii godhanii takkaa beeloftanii beektu? Nyaataa jirtu miti? Nyaataa jirtu miti? Bakka amma imammaan keessa rakkattee takkaa boossee hin beektu miti? Gammaddee taate? Wallaahi? Gara fuulduraatti meetu maal sii godhamee barbaadde? Maalumatu argatte sitti tolu? Nati amma gaamammaan kee hojii jalqabu yeroo isin hojii jalqabdu maal gargaartaa nati? Wantuma yoo si mucaa horsiisuu jette mucaa horsiisuu jette qodaa eegdaaf yoo si mucaa horsiisuu jette qodaa gurgurtaaf jechaadha. Mammaa kee gargaartee hojiin nagaddanii bolota kee quxisuudhaa fi mana keessa guddifattu jechaadha miti gara fuulduraatti jechaadha. Meemee kaameeraa kana ilaalaa meechi ilaalaa ijoollee bolota koo biyya garaagaraa ta'anii si gargaaraa inni maatii kana gargaaranii mammaa kee kana gargaaranii si gargaaraniini mee maal jettaa nati? Rabbi isa caalaa jaraaf kennu. Kan biraamii maal hawwitaaf jira bolota koo biyya alaa jiranii? Anu keerii jaraas akkama. Keerii asabdaa fi meemee itoo qaamaan jara agarte maal jettaan meemee? Miila jaraa dhungatta. Miila jaraa dhungattaa? Abshir godhu. Ishee egaa obboloota koo egaa argaa jirtu daa'imni xiqqaan kun illee maal akka keessa isheettuume gammachuu guddaadha kan isaanitti dhaga'ame. Gaara jireen gaaraati bakki kun jechaa asii kaatee miillaan naannoo seentiraal dhaqxee waan argatte harka namaa keessa kadhattee fiddeeti kan isin maatii kana jiraachisaa turte amma immoo kadhaa keessaa baateetti alhamdulillah galata rabbii gaditti galata keessan jechaadha. Hundumti keessan obboloonni koo biyya garaagaraa teessanii deeggarsa kana gootan waanan jedhee isin galateeffadhuun qabu isin galateeffamuuf miti kan isin kana gootanii garuu dirqama isin galateeffachuu waan qabuu fi ulfaadhaa galatoomaa waa tokko isin jechuun danda'u rabbii jannatuma isiniif haa uffaqu jechuun barbaada. Anabdii Geetaachoo Abbabeetii egaa arragaa deeggarsa akkuma jalqaba jedhee qarshii 24,000 haadha Najaatiif Aziizaadhaaf jechaadha akka isaan daldalanii jireenya isaanii ittiin fooyyeffatan fidee kenneefiin jira. Haadha Hajii fa'iif jechaadha Hajii jedhama mucaan kun jechaadha isaaniif deeggarsa gooneeti kan jirru atattamaanis akka isheen hojii jalqabduuf gara hojiitti isin seensisna inshaallah dhufnee ilaallanii deeggarsa gochuu keessaniif immoo ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa yeroo isheen immoo hojii jalqabdee jettu jechaadha akkaataa isheen ittiin hojii jalqabdes riippoortii isaa yookaan odeeffannoo waan jiru isiniin hin ga'a. Na hordofuu keessaniif ulfaadhaa. Anabdii Geetaachoo Abbabeen ture maatii Najaat mana Aziizaa fa'i keessan ture ulfaadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Na hordofuu keessaniif galata guddaa qaba.